إيش والله هدمو أكبر قرانا مناتو وين بدير في والله لازم يقسلا كوان كان كوتا إنتاي بوا مجتي تقطو من بلتي قالتي كان هذا ليتي أكو مكيا مجالا وجند ليدي بيتو جرا برا ترتيتي يوسين غرا وقا ويجيسيتي مجانتي وقا تقوب جيلا ممكسيتي أنا وقافت قرقين توري دفانين برا إن توري كرادا بفتادو مغوراني إن كيني لكوسس ولين جيجير غرو مجتين توبيانو مجولي أفانو موربتيو بشان قفم كني وقافة ويان كمسا مشغولة ittiin illee naasofne lakkoofsa illee naa kennin jenne har'a yeroo jaartii waliin haasa'uun dhagaye sagalicha waraabeen ture silaa poostis ni godha sinii gala yoo ta'e amma maali mucattiin uffata miiccitee kaatee bishaan saxala guutuu dhiiftee hojii biraatti gorte mucaan siidhuma jala deemaa dhaqee taphataa dhaqee bishaan sana keessatti kufee akkanatti lubbuun jalaa ba'ee jedhan ishee wallaahi akka waan kan gooteen tuun taa'ee booleeshii garaan nama gubata innaan isaaf jettee ilmoodhaaf jedha namni wariin amma ilmoodhumaaf jecha mana arabaa kana keessa cinqamaarra miti isaaf jecha dalaydee akkasitti mucaansii mana arabaa keessatti bishaan saxala guutuu keessatti jalaa kufee jalaa du'ee jedhan ijoolleen mana arabaa dalaydanu kan ijoollee qabuudhaan dalaydanus kan ilmoo keessanii wajjin akkuma koo dalaydanu adaraa rabbii eeggadhaa. Ilmoo keessanis haa ta'u ilmoo arabaas haa ta'u sekeendii tokko fuuldura keetii dhabnaan barbaadi barree hammaamaa cufi bishaan abadan saanii keessatti hin dhiisin keessaa gannaqa ilaan amma mana kanatti yoo bishaan saanii bicuu keessa yoo jiraate keessaan gannaqa hammaama hunda jala deemeen cufa namni hammaama seenee ba'e miti ani numan cufa maaliif mucaa kootiif jecha ijoolleen daa'imni bishaan jaallatti akkanatti bishaan keessatti kufee jalaa du'ee dhufanii poolisiin fuudhanii nama tajjeese maleedhanii jedhan akkasitti mucattiin lakki namni ajjeese hin jiru anuma wajjin taphataa ture. Anuma tu arabattiidhaan egaa silaa tu jarri waa godhan jiratu waa godheedhanii dubbatti illee qoratanii dadhaban jedhan namni waa godheen jiru itteedha mucaan koo sulumaa eegasii yeroo tokko hammaama kanan seena natu qalata godhee bishaan saxala keessaa gannaquu balleessuun qalata godhee itteedha kanaafuu wannan ijoolleen mana arabaa ilmoo qabuudhaan dalaydanusi ijoolleen ilmoo keessanii wajjin dalaydanusi barri hammaama yeroo aramni hammaama seentee baate cufaa bishaan immoo saxala isaanii keessa guutuu jiraate cufa gannaqaa keessa akkasitti ni sanaasiniin jechuukooti amaanaa rabbii wallaahi garaan naqbatee gasalaa. Waan baay'ee garaa nama nyaatudha akkuma dhaggeeffattan harka fuudhee akkam jirtu kabajamtoota jaalatamtoota hordoftoota keenya jirra jirtu fayyaa keessanii annagaa kootii galata waaqaa isinis akka nagaa fayyaa taatan abdii guddaan qaba ergaa viidiyoo kanaa laayikii sheerii gochuudhaan warroota mana arabaa daa'ima isaanii eeganii fi akkasumas immoo daa'ima isaanii waliin mana arabaa hojjetan yookaan keessattuu Suudii keessatti jechuudha. Viidiyoo kana isaan biraan akkanaaf geessan jaalalaaf kabajaa guddaadhaan isinan gaafadha jechuudha. Egaa akkuma dhageessan jechuudha obboleettii keenya daa'ima warreen of biraa qabdan hiriyaan tiyya haala kanaan ilmoo ishii dhabdee jirtii jetteetu jechuudha kan ishiin nutti himaa jirtu. Mee warroonni mana namaa hojjettan daa'ima warri qabdan daa'ima arabaa osoo ta'e hangam jettanii yaaddu ishii kan ishii waan ta'eefi boqonnaan illee daa'imni ishii jalaa boqonnaan illee balleessan kooti jettee ofitti murtee boossee calliste jechuudha. Maaliifi tasa rabbi tuyyuu hin godhiniifi malee osoo rabbi godheefi bishaan sanuu jalaa gadi naqxe silaa bishaan sanuu jalaa gadi naqatti garuu immoo rabbi keeti hin jenneen jechuudha. Haganuma qofa waliin jiraadhu ilmoo kee waliin jedheeni. Ani amma asirratti maal isiniin jechuun barbaade hordoftoota kiyya shamarran biyya arabaa mana namaa keessa hojjettan adaraa daa'ima isaanii adaraa isiniin jechuun jaaladha. Maaliifi isaan kan isaanii yoo ta'e obsa hin qabani waan biraatiinis adagaa biraatiinis du'u isin birattis du'u isin birattis du'u haa baatu isinirraa gadi hin bu'an jechuudha. Lubbuun namaa baay'ee tokko jechuudha. Yoo isin harkatti daa'imni isaanii waa taate isinis immoo waanuma daa'imni sun taate san isin godhu jechuudha. Kanaafuu adaraa daa'ima warri qabdan maaragaan eegayi ijoolleen isaanii bishaan jaallatti shinti beetii akkuma mucayyoon kun jette mana fincaanii cufaayi dhugaa baay'ee tokko nama gaddisiisa. Adaraa of eegaa keessattuu warreen mana madaamii daa'ima qabdan waan biraa hin hojjetinaa yeroo fakkeenyaaf hamma daa'imni isaanii yoo isin biratti gatanii too deeman waan biraa hin hojjetinaa bilbilallee hin qabatinaa yeroo tokko namni bilbila qabatu haasawin irraanfata akkasumas immoo sammuu keessan biizii hin godhina. Amma mucayyoon kun sammuu ishii biizii goote gara biraa deemte jechuudha kafana miiccite
osoo saanii saafaa keessaa bishaan gadi hin naqin mucaan ishee immoo osuma dhattee isaan taphattu itti baddeetu jalaa boqatte jechuudha. Waan baay'ee qalbii namaa cabsuudha dhugaa. Ilmoo jechuun baay'ee ulfaataadha. Ijoollee gariin ilmoo ofii guddifachuu fi waa baay'eedhaaf jechuudha ilmoo ofii kana qabatanii biyya namaa kushiinaa namaa keessa hojjetan akka garaana nyaatan jechuudha ilmoo baatanii. Nuti warroonni ilmoo of biraa hin qabneyyuu mana namaa kana keessa akkatti hojjennu nutu beeka jechuudha. Garuu immoo isaan daa'ima isaanii qabanii nyaata isaanii hojjetanii cidhaati isaanii hojjetanii daa'imni hanga nama rakkistu namni kamiyyuu hin beeka jechuudha. Cidhaatii hojjettee nyaata hojjettee yeroo isaan barbaadan sanitti dhiyeessuudhaaf chaalenjii guddaadha jechuudha. Qormaata guddaadha. Kanaafuu warreen akkasii sun dhugaa baay'ee tokko jechuudha. Isaan dinqisiifadha. Ijoollee mana Arabaa keessa osoo jiranuu daa'ima qaban of biraa baay'ee tokkoon isaan dinqisiifadha. Maaliif daa'imni nama rakkisti akkamitti halkan fakkeenyaaf hirriba gaarii hin qabdu haati takka guyyaa rafuudhaaf hojii isaaniitiifuu guyyaa namoonni tokko boqonnaa namaa hin kennan tokko kan rabbiin namaa laaffisetu boqonnaa namaa kennee akka yeroo daa'imni isaanis sirraa yoo raftu xiqqoo ishii bayyanattu kan si godhu namoota muraasa jechuudha. Kuuwwan garuu hojii isaaniiti jechuudha. Yeroo boqonnaa hin qabdu haati daa'imaa takka biyya keessattuyyuu miti biyya namaa mana namaa keessatti miti yeroo boqonnaa takkumaayyuu hin qabdu jechuudha. Kanaafuu adaraa ilmoo keessanis haa ta'u ilmoo Arabaatis haa ta'u fokas godhaa daa'ima isaaniit irratti hojiin isaanii yaa hafu hojiin homaa miti. Hojiin itti deebi'ama garuu waan nama tokko dhaban argachuu hin danda'anii akkasumas immoo gaafa daa'ima Arabaa ta'e rakkoo guddaa keessa seentu jechuudha. Rakkoo guddaa hidha hammana hin jedhamnee fi adabbii du'aanillee adabamu nama adabu jechuudha. Daa'imni isaanii nama harkatti waa taanan adabbii du'aatiin nama adabu jechuudha. Mudannoo mucayyoo tokkootis isinitti himaa. Mucayyoon sun Beeruutiidha jechuudha. Walis beekuu baannaan akkanatti nan beeka garuu wal argaa wal hin beeknu. Mucayyoon tun Beeruutii hojjetti daa'ima qabu. Daa'ima kana osoo qabdu ishiinis shintibeetii keessatti osoo dhiqxuu mucucaatee jalaa kufee ta'e daa'imni akka ta'e jalaa kufee hin beeku. Garuu daa'imni ishii suni daa'imni jalaa kufe suni hin boqate jechuudha. Mucayyoo san bakkumatti ishii ajjeesan jechuudha. Seerri qaldii hin beeku seerri biyya Arabaa. Bakkumatti ishii ajjeesanii akkasitti mucayyoon ollaa isaa hojjettu immoo akka tasaa ta'ee wal beekna ishii suni hin galte jechuudha. Laali sodaatte sodaa sanirraa kan ka'e maal goote ollaa ishii hojjetti hin galte jechuudha sodaatte. Maaliif lubbuun nama tokko gaafa nama biratti bahu nama sodaachisa. Namni yoo harki namaa namni si biratti ajjeesu baay'ee namoonni sun nama sodaachisu waan ta'eef mucayyoo sun sababa sanitti ishiinis hin galte kan immoo boqatte sunis akkasitti daa'imni harkatti boqates ishiinis akka ishiin duutu godhan jechuudha. Kanaafuu lubbuu keessaniif jecha daa'ima gandaatis eegaa daa'ima gandaa yoo eega seeran eegaa dhugaa dubbachuuf yoo seeran eegaa wayya hojiin isaanii haa hafu. Yoo daa'imni sin bira jirtu adaraa keessanii siniin jechuu jaaladha. Akkasiidha rabbi sinaa eeguu dhugaa baay'ee tokko nama gaddisiisa. Daa'ima kana jechuun baay'ee ulfaataadha dhugaa dubbachuuf ilmoo biyya ormaatitti argatanii ishiidhaaf jedhanii hojjetan tokko dhabuu jechuun baay'ee ulfaataadha dhugaa kan biyya keessattis ta'e kan biyya namaa keessattis ta'e ilmoon ilmuma garuu kan biyya ormaa kun baay'ee chaalenjii hedduu qaba jechuudha. Mana namaa keessa daa'ima qabatanii hojjechuun ofii kiyyaafillee hojjedhee arguu baadhu garuu bakka garaana nyaatu akkanumatti jechuudha. Warroonni daa'ima qabatanii mana Arabaa hojii gandaa hojjetan kun dhugaa jireenya keenya fooyyessina daa'ima keenya guddifanna jedhanii har'a kinoo daa'ima ishii san tasa dhabdee jirti jechuudha. Adara balaa tasaa kana rabbiin isinirraa haa qabu. Isinillee of eeggadhaa isiniin jechuun jaaladha obboleewwan kooyi keessattuu ilmoon ilmuma daa'imni daa'imuma jechuudha. Namni namuma waan ta'eef kan Arabaatillee seeran eeggadhaa. Kan keessanillee yoo of biraa qabaattan seeran eeggadhaa jechuudha. Keessattuu warri Saudii jiranii malee warri kuwwan illee warroonni akkana mana namaa hojjetanii miti kan daa'ima of harkaa qabanii
amma Dubaayii kana yoo fudhanne warroota mana madaamii hin hojjenne jechuudha, warroonni daa'ima qaban. Kanaafuu ijoolleen mana madaamii hojjettan adaraa keessan daa'ima keessan warreen of biraa qabdanii daa'ima keessan seeraan eeggadhaa. Akkasumas immoo warroonni mana madaamii leexoo keessan hojjettan kan daa'ima madaamii eegdan seeraan eeggadhaa. Ijoollee isaaniitti irratti sammuu keessan fokas godhaa. Yeroo isaan qa'ee hin jirre keessattuu sirriitti eeguu qabdu jechuudha. Mana daa'ima hojjedheetis argeen jira, baay'ee nama dhibdi jechuudha. Daa'imni baay'uma nama rakkisti, baay'uma balleessitis, baay'ee jechuudha. Dhugaa dubbachuuf daa'imni isaanii garmalee tokko jechuudha. Innidha. Garuu isin maal gochuu qabdu? Obsaa fi ishuma eeguu irratti xiyyeeffachuu qabdu jechuudha. Akkasiin isin jedha. Viidiyoo kana immoo akkuma dura isiniin jedhe namoota chaanaalii kana hin beekne biraan geessanii gorsoota garaagaraa akkasumas wantoota akkanaa kan akka dafanii akka isin bira ga'uuf sabiskiraayib gochuudhaan namoota birootifis sheer godhuudhaan nu jajjabeessaa isiniin jenna. Horaa bulaa. Koomentiin keenya immoo banaadha.